Akkam jirtan maatiin hordoftoota obsanii poodkaastii akkuma beekamu sagantaan keenya har'a guyyaa jalqabbiiti. Guyyaa jalqabbii kanaan immoo sagantaalee hedduu bohaarsituu taatee fi sagantaa obsa jireenyaa, seenaalee garaagaraa, haala yeroo, gorsa jireenya adda addaa, waan dinqisiisoo ta'an fi bashannansiisoo ta'an hedduu qabatee kan isin biraan gahuu ta'a. Namoonni maatii keenya taatan hundinuu like godhuudhaan akka eegaltan, warri maatii keenya hin taane immoo subscribe godhuudhaan maatii keenya taatanii akka sagantaa barsiistuu fi bohaarsituu jireenyaa fi obsa nama barsiistu namootan ciccimoo fi namootan beekamoo namootan nama bohaarsu hunda qabannee fuulduraaf sagantaa akkanaa babbareedduu qabannee dhiyaannaa. Subscribe godhuudhaan akka nu hordoftan gamanumaan isin afeerree jirra. Akkuma beekamu arraan tan akkuma namni na biratti agartan kun Waziir Isaaq Jaamaa yookaan immoo Waziir Dadar Jaamaa. Waziirri wajjin arraan tana gaafii fi deebii hedduu bashannansiisoo fi bareedduu itti gammaddan jennee abdannuu qabannee dhiyaannee jirra. Gamanumaan keessummaa keenya wajjin Waziirri wajjin mee wal baraa. Bagana gaan dhufte duraan dursee Waziir. Bagana gaan nu eedan 5G studio. 5G studio itti argamnaa kunoo 5G studio akkuma beekamu footoo fi viidiyoolee adda addaa haala bareedaa ta'een yeroo ammaa sadarkaa eeggatan babbareedduu hojjechaa jira. Achitti kan viidiyoon kun waraabamaa jiru. Gamanumaan achillee dheetanii daawwachuu ni dandeessan jechuun barbaada. Waziirri qophii teenya irratti hirmaachuudhaaf hayyamamaa ta'uu keetiif duraan dursee galatoomii siin jaa. Anilleen sagantaa tanarra naaf eertanii ijoo na gootanii sagantaa teessan duraa irratti naaf eeruu keessaniif hedduu takkaan isin galatoomfadha. Galatoomii gamanumaa jiru wal qabatee gaafii fi deebii gaggabaabduu bohaarsituu fi dinqisiisoo ta'an waliin mari'annaa jenneeti abdannaa. Waziireen maaliif badee waziireen maaliif dhabamee jedhanii gizii hedduu online irraa kana dura gama gartee adda addaatiin waan adda addaatiin beekamta. Gama kitaaba keetiitiinis waa hedduu takkaatu deemaa ture. Sanammoo gama boodaatti asoo keessatti kan itti deebinu taata. Gara gaafii xiyyaatti gundeebu maaliif baddee maaliif dhabamte online kanarraa akka duraaniiti miti? Waziireen maaliif badee gaafii jiruuf dhugaadha. Deebisaan itti kan duraan dursee garuu istiidiyoo mataa keenyaa banannee itti waraabuu kanaaf jechuun dura rabbiif galata galchuun akka barbaachisu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaliif istiidiyoo kana dhabuun yeroo dheeraaf waan isin goote nuti beekna. Dhuga. Ndaam akka sababaatti wanni nu bachiise jee yaadu keessa istiidiyoo dhabuudhaa yoo ni jeeni kan hin ta'uma. Sirri waan sirri. Kanaafuu 5G nuuf banamee itti waraabnee nutilleen akka isin nu agartan godhuu keenyaaf kabajamoo boobsaa maamatamin hedduu akka galatoomfachuun barbaada. Iddoon nuti itti argamnu immoo magaalaa Dadar Goomoo Aliyaa akkasuma jedhamti. Qofaarra. Achi gubbaa jirraa dhuftanii isinis yaada keessan ibsachuu dandeessanii gamanumaan immoo chaanala isaa kana obsanii poodkaastii like share godhuudhaan akka nu gargaartan isin jala. Gaafiin eeran ati gafamaniidha. Maaliif dhabamee dhabuu Waziireen? Maaliif badee? Innis ni dulloome. Ayyee sirri sirraa mul'atti barte. Namni amata kudhan dura na beeku yoo ni Waziiree ammaa kana dhufanii harkan jechuun naamanii yoo xiqqaate zaata qaab dhaabbatanii nan ilaalan. Sanii miti jechuudha. Jirtee waan hedduu takkaan hin jijjiirame. Waziireen ammaan tana kophaa isaatii miti. Saniifuu bultii ijaaree jira. Bultii ijaaree jira. Garuu immoo qaamaaniin dhabame malee yaadaa fi qalbiin tiyya takkaa keessaa ijoollee Dadariinoo takkaa qalbiin tiyya isaan bira fagaattee hin beektu. Hedduu takkaan jalaadha gabanumaan Dadariinoo addunyaa kanarra facaanee argaman hunda keessanuu isiniin jaaladha. Naaf jiraadhaa fayyaa isinitti haa ta'uun isiniin jaalladha. Mteeshi jaalannaa. Wanni hin dhabame jidduu kanatti miidiyaan kun na dabbaree. Na dabbaree. Maaliif? Bakka nagarumaan irraa dhabe miidiyaa irraa. Fakkeenyaaf namni Waziiree ni barbaannaa eessa jira jeenee iyyaafate yoo jiraate garuu Waziiree ni dhaban jee iyyaatu. Hedduu online kanarra kanuma siisin dubbisne
kasii isin barbaanne garuu giriinii san online irra jira namni wanni jettu san oguu nama agarsiistu namni kun ni jira jee yaada si baa hanga sumatti gisee takka takka haa immoo jecha HI sanuu naaf hin qoodne haa jechi joosan irra hedduun immoo ammaas wantoota natichi gubbatti barreessitu dubbattu maal jettu kana laalee ittiin bohaaraa kan itti si dinqisiifachaa jechuudha. So wanni kun jiraachuu kee agarsiisa waan ta'eef si iyyaafachuu baatullee si hordofu jira jechuudha. Lakka namni kun ni jira waan sirrii akkana itti fufuu qaba. If keessatti jechuudha. Waan san gaafa dhabummoo maaliif dhabame? Namni siin jaa jechuudha. Siin jaa jechuudha. Kanaaf wajjin wal qabatee jechuudha. Niin jira alhamdulillah as geenye jira. Fuula duraas ni jiraannaa waan hedduu ganaa harkina jeetii yaada. Ammaaf garuu waan hedduu takkaan qopheessaa ture. Kitaabni qoraasuma jireenyaatis akkuma jette irraa dhumee xumuramee jira. Gama sila iskiriptii adda addaa gama filmiitiinis gama wantoota sila jireenya ilma namaa kanaaf ni fayyadan jee yaadu irratti hojjechuu jira. Yeroo gabaabduutti waan bareedaa takka qabadhee akkaan uummata kanaaf as bu'aa abdiin qaba. Sanumaatu na bachiisee jira. Egaa Khasuun keenya oolamii waa'ee kitaaba kanaa wal qabatee. Kitaaba kana rabbii itti fedheemoo. Wayii qoraasuma jireenyaa. Maqaan isaa hedduu bareedaa. Antana dhibu jechuudha. Qoraasumni jireenyaa kun dadarraa ka'ee Finfinnee dhaquudhaaf. Miilaan deemu jiraayi. Qocaadhaan deemu jiraayi. Qocaa horee deemu jiraayi. Warri ijoollee jira. Warra yoo jira. Dubbitee nyaratti maali? Markabni maqaan isii dhiyoo sana akkana deemu jirtu takka. Markaba san beekta? Hin beekne. Markaba takka nagarra jalbaa takka. Xaanaanash. Okay, xaanaanash ishii ta makiinaan deemu jirtu san jechuudha. Jalba xaanaanash jechuun hedduu takka haasa'aa nama gooti. Dhugaa. Karaa kana makiina wal kutuu bitta gabbatu kanatti. Finfinnee Adaamaa waan dabartee nuti fakkaata. Yoo xiqqaate soomana qotuu. Soomana dura. Soomana dura wal kutuu. Isin kanatti dadaa kanaaf wal isin baan. Naamani kitaabni kiyya immoo xaanaa san dura ni baa. Xaanaa sanuu rifannee ilmi namaa. Ajjabee qoraasuma ajjabee makiinaan ol deemtu bitta deemtu ni bar dhaabbattee jirra. Makiinaan qoftiin deemti. Ani silaa bar gizee akkana taa'ee waa'ee xaanaa sanii yaadu jechuudha. Chaayinootaas haa ta'u Hindiis haa ta'u namni jarbaa kana wanta kana tolche. Achuma fidanii bakkuma maali baayidaaritti deeman baayidaaritti silaa waan kana tolchisiisan ni danda'a. Irroo yeesima. Azaabu immoo kitaabni kiyya isii dura Finfinnee ni dhaqa. Kitaabni keetoo silaa asitti tolchitee akkasi qocaa horsiiftee oliin deemuurra ifuma ta'eetiif achi dheedee achitti hin tolche. Amma eessa ga'ee garuma? Amma maalirra ga'e? Kitaaba akka salphaatti barraa'e miti. Kitaaba yeroo hedduun aarsaa irratti ta'e kitaaba seenaa if dandeef keessaa qabu. Kitaaba yoonii fi dhaloonni fuula duraatis ta'e dhaloonni ammaa kunis dubbisee hedduu takka fayyadu. Gizee maal jaanni beektaa? Obsaan qoraasuma aannan goromsaa dhugaa. Wanni harkifattee si geessu hundi jechuudha. Wanni suuta ittee si geessu hundi ni miti. Kukkulamu jirti. Ni miti sinjee wanni san hanga feetaa fokkatu. Hanga feete waan hin taanes haa ta'u harkifatee suuta jee yoo si bira gee jechuudha. Wanni san si barbaachisa. Nama qaba dhugaa. Na amane. Kanaafuu wantoonni immoo kitaaba kee kana si harkifachiise maali? I think waggaa takka dabree jira. Guyyaan inni kafara veejii isaas ta'uu qeembaan. Kitaabni kiyya hedduu takka waan hedduu takka lafarra na harkise. Namni keenya ni beektaa Aizoo jechi Aizoo afaan Amaaraatiin jedhamu kun jechuun Abshir afaan Oromootiin akkasumaan. Kana siinjaa wanni immoo faayinaanshaaliin si barbaachisa. Bu'aa hedduu qaba. Bu'aa hedduu fedha. Asii Adaamaa fi Finfinnee tana gidduu deebistee piroopozaala bichaa sassaabuudhaaf mana maxxansaa barbaaduuf waan hedduu takka nama si barbaachisa. Hanga ammaatti jechuun namootaan 10,000 ol feesbuuka gubbatti kitaaba kiyya sheer godhan
ni jirani hanga ammaan tanaatti namni maal si barbaachisa maal si gargaara naan jeen jiru. Kanaaf humnumatii hanqarraatti xaaraa waan humnatiyaan ani amma liitoorii muree dhiyootan egaa liitoorii muree eegale DVD seetiin liitoorii muree eegale maaliif liitoorii tana wanni muruuf yooni fitarii liitooriin tun nageessa kitaaba kana ittiin attamaddaa yaadu jiru maaliif ni dadhabe kara biraa gidaaruma kana natte irra guddaan immoo waziireen kitaaba ni barreessa laata warra amanuu dadhabee jira waziireen akkami kitaaba barreessa akkami kitaaba immoo naaf galu dide dhiiroo namni kitaaba barreessuu danda'u namoota akkami yaada jawaanii immoo Google search godheetiin barbaadu seen nama uumamaan rabbiin dandeetee akkam kanneetuuf kitaaba barreessuu danda'a. Kan namoonni immoo kitaaba barreessuu danda'an jaanii bakka lamatti adda baasuu danda'an jechuu barbaadeeti. Namoonni shakkiin akkasiisan keessa jirtus jiraachuu danda'a. Fadhii keessaa na gargaaruu qabaatan immoo wanni kun immoo firaankii ta'uu danda'a. Ani immoo firaankii akka hin taane jechuun qoraasuma jireenyaa maqaa guddaa kana firaankii ittiin qisaasu. Dhugaa. Nutis firaankii ittiin amannu tana. Kana firaankii sireessi kun firaankii ittiin qisaasamu immoo hojjaa takka gisee eegalte. Aartee dadhabdee gisee bakka bu'aa isaa sana agartu hedduutu akkasii gammachiisa. Wanni jiru maali beektaa? Gisee hunda namoonni hojjetan nama dura jiran. Akkasi. Nama dura jiraachuu qayyonni beektuun immoo wanti hundinuu poozitiivlii siif hin deemu abadan jechuudha. Warri gartee hudduu duuba akkana ni qufaa ka'ee achi dhaqaa as dhufa jechuudha. Si dadhabsiisuuf hamilee ta'e laaffisuudhaaf. Wanni kun ani qoraasumni jireenyaa kun osoo piraankii illee ta'e jechuudha. Kaayyoo fi yaadni keetuu na dinqisiisee jira. Galatoomii. Maaliif jennaan kanatti amma yaadanni xiqqaatan. Fuula dura wanni sana akka milkaa'u shakkii takka hin qabu. Yoo xiqqaate ofii keetiif yoo hin goone namootan dandeettii waan kitaaba san barreessuudhaa qaban. Ammoo sodaa maal naan ja'aniitiif jecha sodaatee taa'u jiruu fi nan gargaaran humnatti hin qabu ji'ee warra taa'u jiru sanii fi ati paawar beenzila taatee duduuba isaan san nadaajii taatee dhiibdee jirte jechuu hanga tokko. Akkasi. Kanaaf ofii teetiif galmaan yoo hin geenye akka namni si booda galmaan goof karaa bantee jirte. Kanarra maalis hin jaani beektaa? Roobni roobee gisee galaanni deemee galaana kana jidduutti ciccituu baafaama. Dhokkodhokkatti galaanni deemee mummuree jechuudha achirratti keessatti hafa. Gisee roobni dhaabbatee galaanni dhaabbatee booda hanga. Roobni biraa roobee deemee gisee galaanni biraa roobu waan achi keessatti hafisan maal godha? Fuudhee deemaan. Yoonii fi fayyaduu hin dandeenye nama deemuu jiru kana dhiibuun hedduu takka barbaachisaa. Yoonii fi jecha kee waan gaarii irratti nama kaasuu hin dandeenye jecha hamaa ilma namaa kana keessa takka immoo maqaa balleessaa irraa yoo qusatte hanga takka nama san gargaarte. Akkasitti naman. Beekama. Immoo namoonni dandeettii namaa tana jechuudha. Arraan tana waan ilma namaa uumamaan rabbiin waan hundi caalchisee kana dhiisiti. Warra ammaan tana oomishamee rifeensa bartee wayii warra AI jaamu hangam takka dinqisiifamu jira. Artificial intelligence. Hangam takka harka daamu jiru waan ilma namaati namni amma taa'ee bara YouTube irraas ta'ee TikTok irraas kun ilma namaati jeeqa siifalmu ni jira. AI hin baan. Darajaan ilmi namaa waa kalaquudhaa qotee jira. Yeroo kanatti keessatti immoo ati dorgomaa ta'uu qabda. Yoo dorgomaallee hin taane hordofaa ta'uu qabda. Hordofaa ta'uu qabda waan san ilaalcha bareedaadhaan laaluu qabda. Kanaafuu kitaabni qoraasuma jireenyaa xaanaan ishii nuu jirti. Xaanaan ishii oobsitanii qoraasuma oobsaadhaan ni dhufa. Immoo gamanumaanuu namoonni gartee xaanaanis dura bahuu qabaa jettanii yaadde yoo jiraatte gamanumaan gartee ispoonsara taatanii fi xaanaanis dura akka bahuuf immoo puush gootanii xiqqisho gara fuula duraatti deemee kitaabni san bakka gaarii akka gahu godhuu ni dandeessan jechuudhaan barbaada. Asoosama gaggabaabaa seenaa dhalootaa kuni baruu qabanis waan hedduu takka qopheessutti jira. Keessattuu wantoota irraanfataman akka magaalaa Daddaritti zartuun seenaa ni qabdi beektaa? Akka ajaa'ibaa. Akka waan namni seenaa ni beektaa Daddar seenaas. Seenaa baay'ee qabdi. Seenaa hedduu qabdi. Seenaan isiitun immoo guyyaa takka irraa dubbatamee beeku.
jecha dadarjoo uummanni dargii keessa Haile Sillaasee keessa uummata gurguddaa amma sadarkaa piroofeesaraa irra jiran jechuudha. Kiristaanas ta'e Islaamas warra gurguddaa maqaa isii kana ni beekan. Hedduu takka beekan. Immoo akkaataa amma isiin jirtu kanaan gisee ilaalan jechuun maqaa isii sanii ijoolleen simtu. Gama misoomaatiin gama silaa guddina immoo wanni sammuu namaa irratti dalagamu takka hin jirtu waan ta'eef yoonii fi dadar kana maqaa isii kan hanga takka maaltu isiin mala kajoo jechuudha. Laalamee gama kitaabaatiinis ta'e gama fiilmiitiinis wanti isii tana mul'isa. Seenaa isii tana irraa silaa barraa'ee akkasitti nama isiin beekneefillee ibsamni waan bareedaadha. Fuulduraaf akkasitti sagantaa fuulduraaf qopheessanii haala saniin wanti godhuun ni danda'ama. Hedduu takka na yaachiste. Dhugaa. Hedduu Sanuma. Finfinnee irraa kiiloomeetira 400 maal deemtee gisee qophoota irra buute kiiloomeetira 12 ku si yaachisa. Dhugaa. Kanas rabbiin nurraa jijjiiru. Immoo guyyaa takka isfaaltii taatee arguun dubbite jira manaamaan isfaaltii maal? Manaamaan isfaaltii dhugaa? Manaamaan isfaaltii arguu maal? Manaamaan isfaaltii wallaahi hin beekne. Maaree irraa dhumte tanaan arkee? Maal ta'uu danda'a? Dadarmoo biyyatami. Karaan kun gisee achi ilaalee karaan qat isfaaltii garattis dudatti akka tulluu fi gaarri jidduu hin jiru. Biyya Arabaati. Akkaan dadarii fi qobboo jidduu hin jenne istireetii qasan. Gaarri tokko hin jiru. Takka hin jiru. Eessa ta'uu danda'a? Yeroo manaamaa akkamii hajee? Bakka ani akkaan itti miyyadhe itti fassaradhe. Eega manaama kaas ta'eefu waan manaamaa jool qabatu tana gaafa gartee Iraanii fi Israa'el wal dha'an warri Iraan basaastoota Iraan keessatti qabdee misaayil irratti hiitee tokkostee jirti. Ati isoo wanni san wali bu'iinsi Iraanii fi Israa'el san hin gaggeeffamin dura. Ani wanni kun na mudate. Ati wanni san si mudate misaayil irratti si hidhanii si gadhiisan jechuudha. Jumaa kana ni qabaanaa sun hundi. Bar guyyaa takka mee jumaa kana jidduu beekti ilaalame. Bar qudurumaa addaa keessatti argamu. Qudurumaa addaa jumaa kun waliin taakisee jaamu waa bilaashii miti. Bilaashii miti namni akkas jeesan. Jumaa uumamni himuu qaba. Innaa mee jumaa kana osumaan qabamuutiin jechuudha. Jidduutti guyyaa takka mee yoon dhiisee yoo. Dhiiseetiin ilaale jeetiin bira. Hilli maaliif naqeera? Jumaa dhiiseetiin amma hirriibni qaamni kunuunsi na dadhabee ashi jeetiin laata. Gizee ani guddaa kana na fuudhanii misaayila sana na hidhanii fi dhagaa. Abuun na dhiisaa rabbii jaati. Akkuma namicha isaanii qatti godhanii. Qatti godhanii diriirfamee sanuu fuuloo gara galeetuma karaa sanuu. Waan basaasteen qabdu jimoo dhiifte malee. Jimaan dhiise. Jimaan dhiise. Bar fuula gaggara na galchaniitu maggi godhanii irra na hidhanii wanta na dhufaasa. Adda deemaa kana sagalee xiyyata namni na cinaa jiru na dhagaa bara. Iyyan sana ni. Asoo jirafu jiru. Asoo jirafu jiru. Osman deemee bakka inni gurgurri kun namni misaayilli kun dhaqee dha'u kana jirtu. Israa'el. Iraan si darbee. Jeetu waan lafa. Ummata na cinaa jiru wallaahi billaahi oo isin histi hangaana ni kana dhageessani. Ma buungooteen gubini. Kumanni bakka sana rangee. Dammee dadhabdee. Gizee inni dhaqee tuma foogii kana seenu kheen baraan gafee. Guyyaa silaa murtii san jechuun Iraan kannitu takkaa immoo murteessitu ni rifa. Sifaareen ta'an. Nafaariin ta'an. Wanta kana jireenyaan ani kama naamaan akkasii. Jiruudhaan wanni kun irratti. Namichi saniif yaadde gaamma. Namichi saniif takka. Wanni san sirrii miti jee akkasitti illee. Maaliiti wanni san sirrii miti. Maali? Ati gartee jirta Abbaa irra bu'ee guba. Inni nama irra bu'ee gubee kana laalaa beeka. Dhugaa. Ni hafate. Osriin goone boo Iraanuu na harsite aanan manzaata. Waan fadhanii waa ta'anii waan biraatti hin ajjeeftu hin jee bakka. Duun du'e gate silaa jira kana uumama biraatti sun miidhaan ajjeesti. Gaafa dambeetu maal jettee namatti himte warra silaa sibiila jiru sanatti. Wanni kun dura torbaan takkatti wanni kun namu jetteeti maal lolli kun eegalame. Boo manamummaan kiyya sonuuf zaayiraan jeebisee rokkotti fi misaayilii bilisa samii tana gubbatti akkasii joosan. Deebee daranaa naa mirkaneessa guutummaa guututti murtiin nama misaayila irratti dhusan. Inna
murtii fokkottu. Murtii fokkottu. Ati immoo dubbiin tun ajaa'iba bakka. Akkana taanaan haala kanaan bareedduudha. Jimaa jidduun dhiistee waan fuula dura gartee dhufu taa'ullee haala saniin adda gartee mana bursuusa keessatti ilaaltee waan akkana amma dhiyoota jimaan hin dabamne biyya kana keessa. Rakkoon akkasii san irra deebi'ee akka namuu dandeeffare dura deebi'eetiin barbaadee akka namuu jimaa eeguun ture saddaa. Lakkii silaa guyyaa tokkoof lama dhiistee waan torbaan tokko fuula dura dhufuuf taa'u waan san harkuudha qabda jechuudha. Obsaa dhiisi. Jimaan dhiisu. Iddaa misaa'ila qoru jimaan dhiisu. Hara gaafii biraatti oguu deebinu waziireen ni boonaa jaan rifeensa filtee deemta. Waziireen maaliif boonaa? Boona. Ni boona jaamalee boona kana adda baafne. Boona kana namarraa duroomuu sanii fi kana osoo hin ta'in akkanuma boonaa bakka. Gizee karaa deemu ni boonaa suuta deemaa maal ja'a jechuudha. Waziireen mudii boonaa qaba. Boonu jechuudha. Guyyaa uumaan qabne. Guyyaa isa waziireen uumaan qabu ni murteessi. Booni rifeensa firiis godhadhee akka ajaa'iba zinaa jeegisee nas bee waziireen uumaan qabu beeku qaba. Guyyaa waa qabdu if darbitee if quban qabdu. Bakka guyyaa waa qabu bakka yeroo qabu. Guyyaa waa qabu namni jeen dubbisu bara. Uumaan qabdu. Guyyaa sanii fi irraanfachiisu jira guyyaa kana irraanfachiisu jira. Maaliif kaa waa lameen odabdee takkaas ishoo si dhagaama. Wala madabu na babu na babu. Fris gote arme gize kana nila tuani ka bunu. Ali kapta ala kana. Imbone mi? Imbone. Mane imbone ni wani jire choka. Wani jire. Akasi. Maka akana dana guya imbonin awasi berbatani. Guya ni imbonin. Guya ni imbonin wa fitna la. Kaman uman dawatota orduftoota Kenya khan ratter kamnu opsani podcast ida. Gamanumaan subscribe like gootanii nu hordofaa jirtan qabna. Obboleessa keessanii malee uumaan qabu sagantaa tuni sagantaa fuuldura sagantaa ajaa'ibaa taatee guddattee bakka gaarii akka geessu abdii guddoo irraa qabna. Gamanumaan isinis warri maatii keenya taatan like godhuudhaan warri maatii keenya ta'in immoo subscribe godhuudhaan sagantaan teenya battalumatti akka isin bira geessu akka gootan gamanumaan kabajaadhaan isin afeerra. Sagantaa tana fakkaattuu fi tabiraa barsiisoo haala jireenyaatii fi furmaata gufuulee jireenyaa waan hunda if keessa qabduu gorsa ilma namaatiif taatu hedduu gartee namootaan jajjabaa beekamoo fi beekumsa qaban gama amantiitiinis gama diinagdeetiinis gama jireenyaa irraas barumsa hedduu isiniif kan qabannee kan dhiyaannu ta'a. Qophiin teenya ta'arraa gaa asuma irratti goolamna. Gamanumaan waziiree galatoonfanna. Isinis akkasumaanuu gaa adaraa nan qaaneessina. Waan hedduu takkaan isinirraa eeggadhaa bushaa kana naa boonsisaa. Galatoomaa